الله يا لنفوسنا أواه، أنفاسنا وطعامنا وشرابنا وشفاؤنا بيديه فهو الله. Ilmi namaa fuuldura isaanii tilmaama. Rabbiin immoo ni beeka. Guyyaan fuulduraa akka fedhii keenyaa ta'uu hawwina. Rabbiin immoo ni murteessa. Hawwuu fi murteessuu gidduu garaagarummaa jiru. Al tokko tokko fuuldura keenya hedduu sodaanna. Baay'ee yaaduudhaan qallatee dhumuuf kan deemus danuudha. Haala baay'een keenya keessa jirru wal'aansoo lubbuu keenyaa irratti ergaan Sheek Muhammad bin Ramzaan dawaa ta'uu mala. Sheekni gorsa isaanii gaafiin eegalu. Maaliif sodaatta? Maaltu sodaatta? Maaliif fuuldura kee sodaatta? Osoo ajajaa fi eegumsa Rabbii keessa jirtu maaliif sodaatta? Jireenyi kee fi rizqiin kee harka isaa jira. Rizqii ishee guutuu argattu malee lubbuun kamiyyuu hin duutu. Samii keessa rizqii fi waadaan siif galame jira. Maal sodaatta ree? Hireen kee fi eegumsi kee akkasumas nageenyi kee harka isaa jira. Ati sababa geessuun waan sirraa barbaachisu godhi. Harka isatti qabadhu. Isatti maganfadhu. وصلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاؤنا لله لا لسواه. Sodaan hin barbaachisu. Sababiin isaas Rabbii jabaa fi ogeessa ta'ee eegamaa jirta. Hin sodaatin. Kan waa ofirraa dhoksu miti. Hunduu murtii fi labsii Rabbiitiin. Xiyyaaronni balali'an, baaburaa fi dooniiwwan imalan, konkolaataan deemu hundi qajeelcha Rabbii guddichaa fi ogeessa ta'een eegumsi harka isaa jira. Ati garuu sana argachuuf isa yaadadhu. Maaliif sodaatta? Ijoollee keetiif maal sodaatta? Ati mataan kee eenyutu si eege? Eenyutu siif gahaa ture? Eenyutu siif kenne? رباه حقق بالقصيد هواه، وأنر فؤادا طالما أعياه. Yeroo wayii daa'ima xiqqaa qulqullinallee eeggachuu hin dandeenye abbaa maatii si godhe qulqullina keef haadha keetti haajamaa turte. Akkaataa uumamaati yeroo muraasaaf dagalees barbaada. Akka beeladaa dhalattee masoorataaf dirree fi baharatti hin baatu. Rabbiin nuuf himeera qaddara fahada. Ilmi namaa isteejii dheeraa qaba. Waggaa tokko lamaaf of hin nyaachuu, of faccuu akkasumas of qulqulleessuu hin danda'u. Waggaa sadaffaatti yaalii eegala. Wantoota kana hundas ni dagata. Maaliif ijoollee keef sodaatta? Uumaan isaaniif jira. Kana jechuun waa hunda dhiisuu qabda jechuudha miti. Tarkaanfii barbaachisaa jireenya isaanii tolchu filadhu. Garuu kan siif isaan kunuunsu Rabbii ta'uu beeki. Sodaan egeree onnee fi sammuu kee hin boojiin. Waan ta'uuf deemuun hin iraarin. إنا لنخجل والحياة مطية، أواه يا لنفوسنا أواه، أنفاسنا وطعامنا وشرابنا. Murtii isaatti gammade. Hamaan si mudatus gaarummaan keessa jira. Inni waan gaarii ta'e barreessa. Aqilli namaa konkolaataan isaa yoo cabe gaarummaaf jedha. Waa tokkotu isa mudata. As keessatti Rabbiin waan naaf ta'u filata jedha. Kun walitti hidhamiinsa yookiin isatti hirkachuudha. Waan hundumaa isa waliin yeroo wal qabsiiftu murtiin hundi kan isaa ta'uu barta. Maaltu beeka? Balaa biraas irraa deebisuuf ta'a. Kanaafuu hammeenya akka nurraa fageessuuf Rabbiin kadhanna. Aadaa baratameen namoonni tokko tokko yaa Rabbi murtii kee akka jijjiirtu sin gaafadhu. Garuu gaarummaa kee isa keessatti si kadhadha jechuun du'aa godhu. Kun dogoggora. Sheek Ibn Baaz Rabbi rahmata isaaf haa godhu waa'ee kanaa gaafatamee anis gurra kiyyaan dhagaheen ture. Deebiin isaanis du'aa rasuulaa nageenyi fi rahmanni isarraa haa jiraatu hammeenya murteessite nurraa fageessi jechuun ture. Hamaa akka nurraa fageessu kadhachuu qabna. Meeshaan keenya du'aa yaa boleessa jabaattu saqabaattu silmi namaa yeessa annu Rabbiin kajeellaa isaatu dureessa najaan waa baasu shirri gubbaaf keessa. Du'aa kee fi qadarri morkii keessa galu tarii du'aan kee ni mo'ata yookiin murtiin raawwatama yoo qadarri raawwatame du'aan keessiif kufama ol ka'atan ol jedhanii fudhatu akkuma jedhamu qabeenya ta'ee guyyaa cinqeefsi qaqqaba. Namni isa waammatu milkaa'aadha yookiin kallattiimaan argata yookiin isaaf kufama isaaraan hin jiru. Sheek Muhammad ibn Ramzaanitu sin gorse. وصلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاؤنا لله لا لسواه، ورجاؤنا وحياتنا ومماتنا لله أعظم ما نود رضاه.